Tolee, hordoftoota warqee biyyuutii akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyo galata guddaa argatuunis nagaadha. Guyyaa har'aa ammoo wantoota fayyaa keenyaaf barbaachisoo ta'anii muraasa isaa isin yaadachiisuun barbaada. Biyya guddate keessa jiraanne, biyya kuduraa fi muduraan jiru keessa yoo jiraanne illee itti fayyadamuu dhiisuurraan, shilla baay'isuurraan kan ka'e dhukkuboota garaa garaatiin yeroo saaxilamuun argamaa jechuudha. Innaa anis ishee kana keessaa tokkodha. Isin qofallee otoo hin taane yeroo baay'ee namni sooshaal miidiyaa fayyadamu wantoota baay'ee afaanota garaa garaatiin kan darburraa muuxannoo gola hojjetu keessatti illee muuxannoo guddaa ni argata. Fayyaa irratti hundaa'ee muuxannoo amma tokko naan qabachuudhaan lafni nan hojjedhus lafa fayyaa kunuunsa mana yaalaa keessa waan ta'eef jechuudha. Innaa wantoota dhibeewwan keessaafis alaafis nu saaxilanii wantoota dhibee keessaas ta'ee dhalaa ofirraa ittisuuf immooyyuu wantoota nuti itti fayyadamuu qabnu kuduraaf muduraa baay'isnee itti fayyadamuu qabna. Yeroo baay'ee fuulli namoota baay'ee fuula madaatiidhaan rukutamee, fuula buguriidhaan rukutamee, fuula goggoguu baqa maaliin isinitti hima wantoota garaa garaatu nurratti argamaa jechuudha. Inni kun immooyyuu ofii keenya fayyaa keenya yoo qabaanne ofis maatii keenyas jijjiiruu hin dandeenya mitiire. Kanaafiyyuu nam tokko dursa mataasaa iddoo laata. Sagalee waaqayyoo keessattis immooyyuu isinii mana kootii jechuun qaamni nuti qabnu kuni bakka iddootti buufata sagalee waaqayyoo nu keessa waaqayyoo sagalee isaatiin nu keessanii buufata waan isiniin jedhu. Sagalee waaqayyoo akka dhageenyu gurri keenya arrabni keenya dubbii waaqayyoo akka dubbatu sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Kanaafiyyuu nuyi qaama keenya goggogsinee garmalee beelessinee garmalee dheebessinee garmalee qoshosiisu waaqayyoo hin jaallatu. Innaa akkuma itti guddata keenya biyya guddannee naannoo baadiyyaa keessatti waan guddannee fi karaan gaarummaan yookiin karaa waaqayyootti waaqayyo faana walittiin argani yoo qoshoshnee yoo xuroonee yoo miiccachuu baannee yoo dibachuu baannee nutti fakkaata. No, isa kana sagalee waaqayyoo hin jaallatu. Isin mana waaqayyooti waan jedhuufi qaamni keenya qorraanis akka hin rukutamne aduudhaanis akka hin rukutamne waan isiniin jedhu qorra waan isiniin jedhu namoonni tokko tokko faashiniidhanii qullaa isaanii amma jilbaa walitti wargadhii argisiisan jiru. Akkasumallee immooyyuu faashiniidhanii harma isaanii gaditti warri qaama isaanii mul'isanii jiru. Kuni sagalee waaqayyoo keessatti illee barbaachisaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu gabaabumatti kanan isiniin jechuu barbaade fayyaa keessa keenyaaf ala keenya eeggachuudhaa fi wantoota waaqayyo uumamaan nuu laate wantoota akka maangoo, aappilii, burtukaanaa, bishaan akkasumallee immooyyuu kookombarii, kaarotii fi wantoota kana fakkaatanitti fayyadamuudhaan fayyaa qaamummaa keenyaa eeguu ni dandeenya jechuudha. Isarra darbee dugda yeroo baay'ee nu dhukkuba jenna, kolaalitii jenna, garaa jenna. Dhibeen kolaalitii bishaan baay'ee dhuunnu jechuudha. Bishaan dhuguu dhiisuun immoo dhibeewwan garaa garaaf nama saaxila. Bishaan dhuguun immoo fuula qulqulleessaa, onnee fi akkasumallee dhiigni ziwiwirii yookiin maal jedhama dhiigni wal keessa deemu sirriitti akka deemu akka hin kuufamne taasisaa. Sochii qaamaallee hin komatamnu. Sababni isaas warroonni mana keessa jirtan olii gad deemaa ooltu fooqitti bahaa gadi bu'aa deemtu jechuudha. Isa kanaaf immooyyuu parsantiin baay'een qaamni keenya bishaanidha. Qaama bishaan kana immoo yeroo baay'ee bishaan dhuguutu nurraa eegama obboloota. Bishaan dhuguu bishaan qulqulluun isaarra gadi yoo nu lixuu dide immoo wantoota akkasii kana kun argaa jirtu. Amma kaarotii, kookombarii, aappilii, burtukaana, jinjibila fi kassaa maal jedhama kun dhiifama laayishu kana maqaa isaa hin beeku rabiffaatiin innaa luuzii jedhama ingiliffaadhaa ta'ee afaan biyya keenyaa ta'u luuz innaa loomii cammaqee qabaa jechuudha. Isaan kana walitti daakuudhaan tokkoffaa furdinuma qaama keenyaallee furdina akka hin furdanne baay'ee qaama bareedaa
garaa bareedaa akka nurraan baane taasisan baay'ee furdinni baay'een dabalee jira waan ta'eedhaaf bishaan dhuguun furdina faallee akka hir'isu kan fa'aa beektu laata inni bishaan dhuguun furdina hir'isaa qoshasha gadi baasa jechuudha karaa fincaaniin kulaalitii irraatillee kulaalitiin keenyallee cirrachi yeroo baay'ee kulaalitii keessatti kan kuufamu maaliif beektu bishaan gahaa waan hin dhugneef jechuudha bishaan gahaa waan hin dhugneef xuriin dhaqee wal dhukkaamsee tuubboowwan dhiigaa waliif gad deddeemsisu akka walii gad hin deemne godha. Isaa booddee xuriiwwan sun walitti kuufamee fincaan keessa inni bahuu qabu cirracha xixiqqoo cirracha gurguddaa ni jedha walitti kuufame maal ta'a garaa keenya keessatti dhagaa fa'aa uumuu danda'a jechuudha. Waan kana ta'eef bishaan sirriitti dhuguun bishaan qulqulluu yoo nuuf liqimfamu ta'ellee wantoota akkasii kun wantoota akkas kuduraa muduraa muuzii kana appuula fa'aa walitti daaknee kokombarii waan hedduu faana qayisirii bichaansaa dhuguun qayisiriin illee waa baay'eedhaaf fayyada jechuudha. Qayisiriin xiqil goommanii isa diimaansaa jira isa faallee kukkutanii itti dabaltanii maangoo faana immoo kun waan akka muuzii kanaa fi waan akka appuuliin ayinataa lama jira appuulii ayinataa lama keessa kun appuulii harongaadee kun appuulii diimaadha jechuudha. Isaan kana keessa tokko isaaniitti dabaltanii yoo itti fayyadamtanii bareedaadha. Mee walumaan gara daakuu isaatti deemna. Kun egaa isinitti mul'ata deema yaada akkuma argaa jirtanii kunuuti kun kokombarii kaarotii burtukaanaa appuuleedha jechuudha. Isaan kana jinjibilaa fi muka saraati jedhama kun muka saraati fayyadamee jechuudha. Kun baay'ee faayidaa qabeessa jinjibila faana jechuudha. Booddee bishaan kubbaayyaa tokkotti dabalee loomii jechuudha. Loomii cammaqee jira waan ta'eef bishaan illee itti dabalachuu barbaadan itti dabaluu ni dandeessu isin jechuudha. Inni nallaalamee walumaan ilaalla. Egaa isinitti ursuun sana koo dhiifama guddaa kanaa gootanii wajjin qaba. Furdatee waan jiruuf xiqqoo bishaan itti dabaluun barbaadanii bishaan ammallee xiqqoo na barbaachisa. Ani xiqqoo qal'isuun barbaade maaliif hin jaalalu ani isin jaalaltanii dhuguu dandeessu maxxaarraatiin kana fakkaata hordoftoota warqee biyyuutii baay'ee bareedaadha. Calalaasin ani garuu hin calalu. Ani akkasumatti dhuguu barbaade jechuudha.
yoo xiqqoo wanta intin sin godhu qabaate dammatti dabaluu dandeessu. Damma yoo qabaatan damma kun ishee akkasiin qaba waan ta'eef xiqqoo damma xiqqoo ishee dabala. Waaw. Sabooddee kun akkuma argaa jirtanii waan kana fakkaataa jechuudha. Miidhaa waan hin qabne kana yoo dhunne garaan keenyallee nyaata ruuziidhaaf bakka dhaban. Ruuziin hafe jennaan immoo burciin hafe jechuudha. Innaa itti fayyadamaa hordoftoota warqee biyyuutii waa gaarii isiniif wantani qabadhee isinii dhiyaadhuuf itti fayyadamaa ni affeerraa kootii tolegaa viidiyoo biraa walitti deebina.